Qoosaa ajaa'ibaa! Qoosaan kun safuu kan cabseedha kan jettan yoo ta'e gamanumaan akkana of galchitan isin gaafadha. Qoosaa kanatti garuu baay'ee gammaddanii akka kofaltan abdiin qaba. Kallattiidhumaan gara qoosaa kanattanii isin dabarsa. Mata dureen qoosaa kanaa na hodhi jedha. Shamarree tokkotu ture mucaa sooressaati kan barattu mana barumsaa shamarran qofti keessatti baratan keessatti yeroo hundaa konkolaataa dhuunfaan mana barumsaa deemti. Guyyaa gaafa tokko konkolaataan isaanii rakkoo waan godhateef laadaa kontiraata fuudhanii deemte. Barumsa booda galuuf dhaabbattee laadaa kontiraate fuudhame osoo eegaa jirtuu gurbaan tokko ishee argee janajjanuutti ka'e. Waan gurbaan jedhu intalaaf haaraa ta'e goonka galuufii dide gaafa isheedhaaf gamuu. Maal jechaa jirta? Gabaabaadhumatti maal narraa barbaadde? Ifaa fi gabaabsii natti himi jettee gaafatte. Gurbaanis akkatti qoosuu ta'eetu erga jettee si saa jedhee jecha safuu qabu tokkotti dubbate. Kana gidduutti laadaan waan dhufeef intalli baatee sokkite. Akkuma mana geesseen abbaa isheetiin abbaa kiyyaa har'a umurii koo keessatti laadaan deemnaan osoo dhaabbadhee taaksii eegaa jiru gurbaan tokko dhufee sisaa jedhee natti dubbate. Akkas jechuun maal jechuudha? Jettee jecha safuu sana maqaa dhooftee abbaa ishee gaafatte. Abbaan ishee aaree wayyaa kee ofirraa baasiin eegi amma dhufee sitti agarsiisa ittiin jedhe. Dhaqee zaqqii yookaan qabattoo baafatee dhufee hanga isheen iyyitutti maal godhe isinitti fakkaata? Ni reebe, ni tume, ni garafisa jedhan sana jechuudha. Sana booda jecha safuu sana maqaa dha'ee isa jechuun kana jechuudha ittiin jedhee biraa deeme. Yeroonis darbee mucaan ni guddatte. Erga guddattee booda jaarsi ergamee fi heerumte. Abbaa warraa ishee waliinis mana caagulaa yookaan misirroo galte. Amaamooti alaa sirbaa jira. Abbaan manaa ishees akkuma beekamu akkuma aadaa keenyaatti amma sinii jedhee jecha safuu sana maqaa dha'ee zaqqii baafate. Intalli naa hin jettee iyya kukkubuuste. Itti dabaltees inni abbaan koo kanaan dura akkas na godheyyuu naga'aa jettee iyyite. Gurbaan ni aare. Abbaan ishee ofii kan akkas gochaa ba'aan natti heerumsiifatu jedhee gubate. Kan qabee dhiisu wallaale. Utaalee shugguxii butatee gara mana abbaa intalaatti qajeele. Ajjeesee hafe malee jedhe. Namoonni gidduu galanii hambisanii. Abbaan ishees boodarraa akka isheen amala gaariin guddattuuf jedheen akkas isheen jedhee jedhani. Gurbaan ni tasgabbaa'e. Kanaafuu malli maali gaafa jedhamu sinodhaa jedhe jedhame. Innis gara manaatti deebi'ee dhiifama gaafate. Siin gaddisiise miti erga ittiin jedhee booda sinodha ittiin jedhe. Ni hodhee. Intalli sana booda na hodhi jettee eegamsiisuuf eegalte. Galgala ganamaa fi guyyaa na hodhi jetti. Gurbaanis hodhuu itti fufe. Garuu baay'ee huqqachaa dhufe. Bolaalee keessaa mul'achuu dadhabe. Gaafa gamuu fi hiriyoota isaan mari'ate. Isaanis mala tokko dha'anii fi kirrii fixeeraa
jedhi ittiin jedhanii galgala gaafa rafan akkuma amala ishee hoggaana hodhi jettu kirrii fixeera ittiin jedhe yoo mufattee illee callistee haammattee rafte amala barsiifatte waan ta'eef hirribni garuu ishee dide harka ishee qaama isaarra osoo oliif gadi ooftuu qaama hormaata isaa bira geesse ni dhaqqabde. Hanqaaquu lamaan qaama hormaata isaa jala jiran agarte aartee utaaltee uffata qorraa uffatan ofirraa darbattee kirrii tuubbaa lama osoo qabduu nan fixa jettaa eenyuuf keesse tuubbaa lama kana ittiin jette jedhama xiqqoo ishee yoo kofaltan jedheeni safuu keenya cabseera kan jettan yoo ta'e na of galchaa. Sanaas ta'e kana abboommiin akkasii gara badiitti malee gara fayyinaatti akka nama hin geessine kun dhugaa ba'uu danda'a. Qoosaa fakkaatu malee ergaa qaba. Abbaan qabeenyaan qabeenya qabaa hundumaa gochuu hin danda'a jedhee mucaasaa tekinooloojii irraas ta'ee dhiirarraatii fageessee shamarran bakka jiran qofatti galchee achitti barsiisaa amala gaarii godhatti jedhee ture. Garuu kallattii hin taaneen addunyaa kanarraa ishee fageesse. Kanaafiyyuu hundumtuu daangaa qaba. Guddaa galatoomaa lammii koo.